jirtu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa oduu isinitti himaa oduu waliin inuma sabaati. Ahmed Said kan halkan qaama hin beekamneen qal'ootti ajjeesanii ooyiruu keessatti gataniif ragaan tokko argamee jira. Kaaba Oromiyaa Walloo magaalaa Qalloo keessatti nama Ahmed Said jedhamu gaafa fulbaana 15 bara 2021 halkan ajjeesanii ooyiruu keessatti gatuun isaanii yaadatama. Haaluma kanaan nama kana kan ajjeese Ahmuyyee Hussein jechuun qaamni mootummaa Biltiginnaa jibba dhuunfaa irraa qabaniif gara isaatti dhiibaa turan garuu dhugaa fi olfi bultee mul'atti akkuma jedhamu nama kana qaamni mootummaa ajjeesuu ragaan ibsu tokko mul'atee jira. Miseensa Biltiginnaa fi basaasaa Biltiginnaa kan ta'e Ahmed Mohammed Said namni jedhamu bariituu mucaan ajjeefame fuula feesbuukii isaarratti barruu akkas jedhu barreessee ture. Hima didduun du'a hin diddu okolee diddu okkotee hin diddu. Himaan himeetti malli abbatti hafa nagaan boqodhu jechuun dubbii jirtu ifa godhee dubbatee jira. Barruu kanarraa wanti hubatamuu danda'u mucaan ajjeefame qaamni mootummaa deeggaraa ABO akka ta'ee fi ABO'n hin deeggarin jedhanii gorsaa turuu akkasumas boodarra harka isaaniitiin ajjeesuu namichi basaasaa Biltiginnaa ta'e kun dubbiin harkaa baatee dhugaa jiru dubbachuu ibsa. Kan biraa immoo guyyaa sanitti mucaa du'e malee qaamni biraa ajjeefame akka hin jirres hubatamee jira. Oduu keenyatti aanuun Wallagga Bahaa Guutoo Gidaatti humni walta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisa baasaa Beenshaangul Gumuz tarkaanfii fudhachuu beeksisan. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa Oromiyaa walaboomsuuf ejjennoo jedhuun qabsoo hidhannoo gaggeessaa yeroo jirutti humna finciltoota naannoo isaa jiran kanneen akka humna ittisa Tigraay fi adda bilisa baasaa Beenshaangul Gumuz isaan qabsoo bilisummaa saba isaaniif qabsaan biroo waliin tokkummaa uumee hojjechaa jiraachuun beekamaadha. Haaluma kanaan Wallagga Bahaa Aanaa Guutoo Gidaa bakka addaa kennaaf jedhamuun beekamutti fulbaana 27 bara 2021 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa fi adda bilisa baasaan Beenshaangul Gumuz wal ta'uun kaleessa ganama irraa kaasee waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachaa turuu isaanii beeksisanii jiru. Tarkaanfii fudhatameen gama waraana mootummaatti loltoonni baay'een akka ajjeefamanii fi madaan odeessi gama waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa irraa arganne ni mirkaneessa. Achuma Oromiyaa lixaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Qeellam Wallaggaa Ona Daallee Saadi kaleessa jechuun fulbaana 27 bara 2021 waraana mootummaa irratti lola baneen gama waraana mootummaatti hedduu ajjeesuu fi madeessuu beeksisee jira. Akka hawaasa naannoo bakka lolli kun itti gaggeeffame irraa odeeffannetti gama waraana bilisummaa Oromooti loltuun tokko akka hin miidhamne mirkaneessanii jiru. Gama zoonii Kibbaatiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraan Soddombooroo fulbaana 27 bara 2021 waraana mootummaa irratti tarkaanfii jajjabaa fudhachaa ooluu beeksisee jira. Eebbi jajjabee waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa gaggeeffame yeroo jalqabaatiif tarkaanfii jabaadha kan jedhame kun waraana mootummaa irratti fudhatamuun dhaga'amee jira. Oduu keenya gama birootiin ministeerri dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota Itoophiyaa hojii gadhiisuuf iyyata galfachuun dhaga'ame. Ministeerri dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota Itoophiyaa aadde Filisaan Abdullaahi Ahmed hojii gadhiisuuf iyyata galfachuu isaanii fulbaana 27 bara 2021 beeksisanii jiru. Ministeerri dubartoota daa'immanii fi dargaggoota Itoophiyaa fulbaana 27 bara 2021 akka karaa fuula Tiwiiterii isaanii irratti ifa taasisanitti uummanni dhuunfaa isaanii sammuu irratti dhiibbaa olaanaa taasisuu akka sababaatti eeruun hojii gadhiisuuf iyyata galfachuu isaanii ifoomsanii jiru. Akka ministeerri kun fuula Tiwiiterii isaanii gubbatti barreessanitti wanti safuu naamusa kiyya miidhan kamiyyuu faallaa waan itti amanee fi duudhaawwanii waan ta'eef amantaawwan kanneen diiguun ammoo mataa kiyyaa fi lammiilee koof amanamummaa cabsuudha jechuun Filisaan Ahmed xalayaa iyyata hojii gadhiisuu muummicha ministeeraa Abiyyiif barreessaniin fuula Tiwiiterii isaanii gubbatti qoodanii jiru. Hanga gabaasa kana qindeessinutti gama murna biyya afaan qawween bulchuun wanti jedhame jiraachuu baatus gama miidiyaalee hawaasaan Filisaan Abdullaahi aangoo gallakkisuun ishee sirrii tahuu yoo leellisan gariin immoo kanneen qeeqanis ni jiru. Aadde Adaanech Abbabee miseensi paartii Izeemaa obbo Girmaa Seefuu fi miseensa paartii Abin Yesuuf Ibraahimiif muudama kennan. Paartiin Biltiginnaa kan Oromoo cinaatti dhiibuun ilmaan Minilik fira godhatan guyyaa har'aa kantiibaa magaalaa Finfinnee kan tahan
Adaanech Abbabee paartii badhaadhinaan ala obbo Girmaa Seefuu paartii Izeemaa irraa koomishinii investimentii magaalaa Finfinnee gochuun yoo mudan Abin irraa obbo Yusuf Ibrahim bulchiinsa qabeenya mootummaa gochuun mudanii jiru. Yaa'in mana maree bakka bu'oota uummata magaalaa Finfinnee har'a gaggeeffamaa ooluun muudama haaraa kennaa turee jira. Egaa daawwattoota keenya oduuleen har'aaf qabannee dhiyaanne sangammaatti daawwattanidha. Oduu dubbisuun kan isin faana ture Anumar Sabaati. Gama ogummaa teeknikaa fi editariin kan nu faana ture Muhee Callaadha. Qophiileen har'aaf qabannee dhiyaanne sangammaatti daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaa tanneen hafte waliin turtii gaarii. Maanguddoos baanii nu eebbisaniin galatoomaa isiniin jenna amilee naa kennaa fi ammallee. Haasawaa gabaabaa dhimma warra eebbifameenis kan wal qabatu dhimma uummata naannoo kanaa bu'aa bahii hedduu keessan wajjin darbeetiinis kan wal qabatu jaal abbaa qalaaliitiin iddoo kanatti isiniif dhiyaataa kabajaadhaan abbaa qalaalii gara waltajjii kabajamtoota qondaaltota bilisummaa Oromoo sadarkaa garaagaraa jirtan kabajamtoota miseensa waraana bilisummaa Oromoo kabajamtoota qeerroof qarritti kabajamtoota uummata naannoo kanaaf akkasumas jiraattoota naannoo kanaa fi keessummoota keenya hundumaan baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Hunda dur sirna eebba waraana bilisummaa Oromoo mooraa Jibaa sabeeffachuun baga nagaan dhuftan yogguun jedhu kabajaaf jaala guddaanii anaa dhufuun jedha. Dabalees maqaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaan nageenya keenya dhaamuun barbaada. Galatoomaa baga nagaan dhuftan. Akkuma beekamu jaarmiyaan keenya waggoota hedduun dura waggootawwan qaalii Oromoo kana cuuccaaf dhiittaan sirna garboonfataa irra ture. Garbummaa jala ta'anii kaayyoof akeeka seera qulqulluu waboo hanga ammaatti dimokiraasiin addunyaatti hin dorgomuu hin dandeenye. Dhiiga isaanii qulqulluu lolaasuun laphee labata Oromoo keessatti saaffessanii darbanii jiru. Sirna sadarkaa dimokiraasiin waboo yeroo ammaa irra ga'ee jiru qaama biyya bulchuuf jiruuf yaaddoo ammoo uummata keenyaaf gammachuu daangaan ta'an uumee jira. Har'a akeekni qabsoo mooraa bilisummaa Oromoo kan jaarmiyaa uummatni Oromoo akka lubbuu isaatti jaallatu wabootiin talgamuun falmaadhaa kan inni jiru fedhiif hawwii namoota muraasa guutuu adeemaa jiru tun ta'an garbummaa qolee saba isaarraa rarreerraa buusuufidha. Sabni keenyas akka sabaatti kaayyoof akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo irraa barbaadu kaffalee kaayyoof akeeka waboo jalatti qabatamaatti dhiiroon imala qabsoo waraana bilisummaa Oromoo milkeessuu irratti argama. Carraa kanaan jiraattoota uummata naannoo kanaa argamtan galateeffachuun barbaada. Galanni keessan bilisummaa baraan dheebochaa turtan argadhaa isiniin jechuun barbaada. Adeemsa ijibbaataa haala ulfaataa keessa kuttanii galaana guddicha nuuf ta'uudhaan da'oo beelaaf eebuu keenya taatanii gidiraa isin nuufaan dhamdhamattan sun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti isin galateeffachiisaa galatoomaa isin jechuun barbaada. Qeerroof qarree bilisummaa Oromoo milkaa'ina guyyaa har'aa kanaaf faayaa humna keessanii waan taataniif galanni isiniif mala. Qeerroon bilisummaa Oromoo wabii handhuura qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uu keessan qabatamaatti addunyaatti agarsiisanii jirti. Dhiiga keessan ijoollummaa qabsoo bilisummaa Oromoo cobsuun gabbachuu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti geeleen caabaatanii jirtu galatooma. Har'as qabsoon bilisummaa Oromoo galfata isinitti kennaa jirti. Har'as qabsoon bilisummaa Oromoo galfata guddaa isinitti kennaa jirti. Amma Oromoof Oromiyaan walummaa bilisummaa ishee gonfatutti ifaajjii keessan akkuma kaleessa daran waan barbaachisu qabsoo eegaltan jabeessaa jechuun barbaada.
akkasumas leenjistoonni waraana bilisummaa Oromoo qeerroowwan akka xiyyaa balallaan leenjisuun har'a eebbaaf geessisaniitu uummata Oromoo bira oolmaa qabeenya addunyaa kan bituu hin dandeenye tultanii akka jirtan quba qabaadha. Seenaanis hojii goottaa isin har'a dalagdan galmee irratti qalama warqeen tarree goototaatti hayyoota qaqqaalii gidduu lamaanitti katabdee dhalootaaf ol keessa. Mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo itichuu keessa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo itichuu keessatti isin adda dureedha galanni keessan bilisummaa ta'uunis niin jedha. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo mooraa leenjii keessatti argamtan milkaa'inaa faayyaa sagantaa kanaa ta'uun jalqabarraa kaasee hanga guyyaa eebba kanaatti shoora isin taphattan daran olaanaadha. Jalqaba baatanii cinatti guyyaa eebba miseensa aaraa kanaan miseensa aaraa waraana bilisummaa Oromoo bareechuuf olii gadi fiiguun haala kan mijeessitan hundi galata seenaa waraana bilisummaa Oromoo irraa qabdu galata argadhaa jechuun barbaada. Miseensonni waardiyyaarra turtan nuffii tokko malee dadhabee utuu hin je'in beelee utuu hin je'in adunnatti bee utuu hin je'in dandeessanii guyyaa kana waan geessaniif isinis galata guddaa isinii malaa jechuudha. Akkasuma waraanni bilisummaa Oromoo dirqama adda addaa fudhatanii wanta kana miidhagsuuf walii gad fiigaa turtees galata argadhaa jechuun barbaada. Leenjiin kun haala miidhagaa milkaa'inaan xumuramuu qofa utuu hin taane jalqabaa yaada leenjichaa irraa kaasuun mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo keessatti wal dhaga'uuf waliif abbamuun waliin mari'achuun wal qajeelchuun jaallanni waliin hojjechaa turre lafee dugda sagantaa kanaa cichoomni murannoo keessan naboonsiraa galata argadhaan jedha. Walumaa galatti eebbifamtooti keessummoota qeerroo bilisummaa Oromoo kan hin jechuu barbaadu uummanni keenya golawwan dachee Oromiyaa keessatti garbummaa xumura gochuuf adeemaa jira. Akka laayyootti kan ilaalamu miti. Uummanni keenya dadhabee beelee dheebodhu utuu hin je'in nuffii tokko malee galgalaaf ganama waraana isaa akka qaroo ija isaatti kunuunfachuuf faana dhaabbachaa ture ammas irra deebi'ee galata argadhaan jedha. Har'a impaayera Itoophiyaa raafamaa hawaasaaf dinagdee siyaasa amaan butamtee jirti. Sirni abbaa irree kan siyaasni warra abiisni harkatti tortore siyaasa ofii tolfachuuf jecha nagaa guutummaa biyyattii dhorkee gooluutti argama. Waraanni keenya siyaasa tortora ajaan isaa uummata biyyattii goolaa jiru kana hundeen urgufachiisuuf gogsuun fardiidha. Nuti akka jaarmiyaa qeerroof qarree akkasumas uummata qabannee walabummaa bilisummaa Oromoof Oromiyaa mirkaneessuuf malee Itoophiyaa kuufte gangachuun lubbuu toruuf miti. Har'a woboon adeemsa ajaa'ibaarra jira. Kana booda humni dandeessa dhaabu hin jiru. Kanaaf uummanni keenyas ta'e qeerroof qarreen bilisummaa Oromoo akkuma kanaan duraa baran waraana isaaf jedhee ganna beelaan boon ammoo dheebuun waadamee isa jiraachisaa jiru kana cina dhaabbachuun ammayyummaadha. Eebbifamtoota har'aa dhaamsan dhaan barbaadu kaleessa qeerroo yeroo qeerrummaa keessanii dirqama Oromummaa harka keessan duwwaa amlee guutuun baachaa turtan. Har'a immoo mooraa woboo seentanii ogummaaf gowwummaa argattan dirqama lammummaa amlee guutuun baachuuf irbuu yookaan amaanaa saba ofii fuutanii obsaaf murannoof kutannoon akka galmaan geessan abdii saba keessanii isinirraa qabu akka milkeessan isiniif dhaama. Umarratti eebbifamtoota guyyaadhaan baga geessan akkasuma uummati keenya immoo baga gammaddan baga waliin gammannee galatoomaa ulfaadhaa. Ayyee tartiib sagantaa keenyaa akkuma itti fufeetti jira amma nama as keessa dhibbaan isin bohaartu jira.